Instagramii keessatti waan kana yoo raawwatte waan kana yoo goote lubbuun kee akka darbu sirriitti jala murii beeki. Obboleettiin keenya asirratti argaa jirtan tun Ugaandaadha. Haala kanaanii kushiinaa keessa teechee nyaata ishee nyaachaa jirti. Haa ta'u garuu haala kanadhuma jirtu immoo kuftee duutee argamte. Maal irratti duutee sababni isheen duuteef maalidha kan jedhu guutuu isaa viidiyoo kana keessatti argattu. Laayik gochuudhaan hanga xumuraa viidiyoo kana dhaggeeffadhaas jirti. Waaquma abbaasaa jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo sababa hin beekamne sababa akkanaatiin yoo lubbuun namaa Hashama arka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbi haa galatu isinis nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuutiin an barbaada namoonni haaraa dhuftanii subscribe like share gochuudhani obbolota keessanillee qaqqabsiisaa akkasuma immoo gara maatii keenyatti dabalama yaada qabdanillee muudannoon akka mucayyoo kana isin muudatee beeka yoo ta'e koomentii jalatti barreessu akkasumallee of eeggannooti taasisaa isiniin jedha obboloonni hedduun gaafa obboloonni keenya muudannoo isaanii garagaraarra wanta akkasii sirrii miti waan akkasii fayyadaminaa gaafa jedhaniini araboonni iyyuu akkasii araboota yoom dhukkubsee araboota yoom akkas godhee jettu jechuudha. Araboonni mee bakka jirtanitti fayyaa isaanii jiraatu argitanii beektu isaanii otoo kiniiniin liqibsin hoolanii bulanii nyaata nyaachuu danda'ani argitanii beektu ani argeen beeku jechuudha. Mana isaanii keessa daawaa yookiis immoo qorichi isaa fayyadamanii kan ittiin rafan kan isaan ittiin nyaata nyaatan kan isaan ittiin oolan kaartoonii guutee manatti gosa gosaan bitatanii jiru jechuudha. Uummanni isaanii kan fayyaa qaban hin jiru jechuudha. Isaanii yoo dhukkubsatanii dhibee isaanii isa daawwaa isaan manaa qabasanirrayyuu yoo caalee mana yaalatti yeroodhuma sana fiiganii akkasuma immoo dhiiga isaanii ilaallamuudhanii wantoota dhiiga isaanii ittiin ilaallamanii manatti faa bitatanii jiru waan ta'eef ol ka'isa dhiiga isaanii akkasumallee gadi bu'isa dhiiga isaaniillee mana keessatti jechuudha kan isaan of ilaalanii nuti immoo akka sanatti namni nu yaalullee namni akka sanatti nu yaalullee hin jiru mana yaalattillee yeroo dhukkubsanne dafnee namni nu geessu hin jiru jechuudha yeroo baay'ee mana jiraannu keessatti isaan nuuf ormaa halagaadha waan ta'aniif nuuf hinnaan jechuudha. Haati ormaa abbaan ormaa waanuma barbaadeyyuu yoo ta'e hanguma kamillee yoo nu jaalatani hanga haadha keenya nuuf dhimmanii nuuf yaadanii akka ijoollee isaanii sanatti ariitiidhaan mana yaalatti nu fiigu jedhee too yaadu jechuudha. Maaliif namoonni gaariis jiru akkuma namoonni gaariin jiran immoo namoonni hamoonni immoo yoo duuteyyuu dhimma kee kan hin qabne hin jiru waan ta'eef obboloota koo biyya namaa kana keessatti mataan iyyuu yoo nu dhukkubee guyyaa takkitti yoo boqonnaa sii kennanii yookiin guyyaa lama siif kennanii sana booddee fuula sitti guuruu jala qabu jechuudha. Isaan yoo fi isaanitti yoo dhukkubsatan hin ciisu siin garuu meeqa si qabamu jechuudha otoodhuma si dhukkubuyi. Kanaafiyyuu wantoota ergaa daddarbuu hunduma isaayyuu keessaa kan isiniif ta'u fudhadhaadha. Isiniin jechuun barbaada mucayyoo kana maaltu muudatee jechuutii dandeessu jechuudha. Mucayyoon kun sa'aatii nyaatarraa madaamonni ishii saalonii keessa taa'anii nyaata nyaatu jechuudha. Mucayyoo kana wanti ishii muudates immoo mucayyoon kun nyaata nyaachaa bilbila ishii ilaalti. Mucayyoon kun immoo akkamittiin argamuu dandeesse maaltu viidiyoo ishii waraabee jechuutii dandeessu. Yeroo baay'ee nuti yeroo shamarranii otoo shaaworii galtu yookiis immoo otoo ishiin kuftee duutu gaafa argin eenyutu kaameraa waraabee akkamitti jenna. Obboloota koo mana harabaa hunda keessa yoo ta'uu baatellee mana harabaa tokko keessa irra caala jechuudha. Kaameraatu jira. Gaafa kaameraan kun bakka wanta nuti goonallee isa nuti balleessines isa nuti hin balleessines dhugaa namaa bakkeetti baasa jechuudha. Kanaafiyyuu obboleettiin kun otuma nyaata ishii nyaachati jirtu bilbila haasofti jechuudha. Otoo bilbila haasaa jirtu midhaan ishii nyaattu kun nyaanyu ishii uruu ishii keessa garagaraa jedhama jechuudha. Akka biyya keenyatti uruu ishii keessa garagaree sana booddee mucayyoo kana kaameraa keessatti kan hargisiise jechuudha malee namni mucayyoo kana bira hin jiru. Maatiin ishiillee nyaata nyaachaa jiru. Ishiinillee akkuma sana kushiinaa teessee yeroo baay'ee nuti kushiinadhuma keessatti iddoodhuma nuu mijatetti jechuudha. Isaa wajjin namoonni muraasni yoo nyaattan malee hundi keenya isaa wajjin teenyee hin nyaannu waan ta'eef kushiinaa keessatti nyaata ishii fudhattee otoo nyaachati bilbila ishii haasa'ati jirtu. Nyaanni ishii jechuudha keessa garagaree jechuudha iffee isa jedhama qoonqoo ishii keessa badee sana booddee mucayyoon kun harka ishiitiin
morma ishii rukuchaa turte laphee ishillee rukutachaa turte gaafa kana mucayyooni afurri ishii gadis ba'uu fi olis ba'uu fi didee kan ammoo kan argame yeroodhuma sana mucayyoon kun kuftee boqottee anuma ishiin boqotte sana argan malee maatiin in argine iyyuuni sana booddee dhufee poolisii fuudhee gara mana yaalaa yookiis immoo hospitaala bakka reeffi itti marammaramu geesse jechuudha. Mana hospitaala reeffi itti marammaramu sana geessee jara ammoo abbaa manaa fi haadha manaa madaamiin fi misteerii namoota mana sana keessa jiranis immoo fuudhaniiti gara marmaraa geessanii sana booddee gara manaa deemanii kaameraa gaafa ilaalanii mucayyoo namooti hin buune mucayyooni nyaanni urushii keessa garagaree otoo bilbila haasa'aa nyaattuti akka sanatti laphee ishillee rukutachaa turtee fe'amtee afur ishii gadi baastee ol baasuu dadhabdee to'i teessoorraa otuma nyaata nyaachaa jirtu kuftee akka boqottee akka sanatti jechuudha kan kaameraa mul'isee jiru. Egaa obboloota koo yeroo baay'ee anuma dabalatee ani silkii biraan dhawu jechuudha. Harka tokkoon bilbila goroggoraa harka tokkoon immoo midhaan nyaadha jechuudha. Yeroo hedduu misaa irbaatas ta'e gama kamiinuu yeroo shaayii fa'aa fayyadamu keessuma yeroo hojii fa'aa qabu immoo yeroo sana baay'ee tokko sassata gizeen taa'ee nyaadhu jechuudha. Bilbila bakka bilbila isa malee jiraachuuti hin dandeenyu waan ta'eef biyya namaa kana keessatti. Kanaaf iyyuu jechuudha adaraa keessanii bilbila laalurrayyuu namoota wajjin otoo nyaata nyaattanii to'ii inaasaniin jedha obboloota koo anaanillee guyyaa baay'ee nafeera. Haa ta'u iyyuu malee waaqayyoo guyyaa ofiisaati jedhee kan lubbuu namaa fudhachuuti danda'u seexannillee otoo waaqayyo guyyaa keenya kun hin ga'in seexanni nutti fayyadamee to'i lubbuun keenya kun otoo guyyaa ishii hin ga'in balleessuuti danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo haa taasifnu akka namaatitti yeroo hundumayyuu immoo yeroo irriba keenya irraa kaanus ta'e yeroo kamiyyuu akka amantaa keenyatti uumaa keenya haa kadhannu nagaan nu olchee nagaan akka nu bulchu akkasuma immoo gara maatii keenyatti illee nagaan nu akka nu deebisu siniin jedha obboloota koo. Kanaaf iyyuu yeroo nyaata nyaattan adaraa keessan bilbila haasa'urraa of qusadhaa isinitti hafu yeroo firii keessanii maatii keessanittis ta'e obboloota keessa hiriyoota keessanitti illee ta'e yeroo firii keessanii qofa haasa'aa malee bilbilli kinooyi miidhaa akkasii kana qaba jechuudha. Otuma nyaata nyaatanii gaafa nama wajjin haasa'anii gaafa dudubbatanii nyaanni gororumtiyyuu namatti ol kaata jechuudha. Yeroo tokko isa waaqayyo nama haa oolchu siniin jedha. Kaameraa immoo namoonni kaameraan mana keessan keessa jiru sodaatina kinoo akka kanatti dhugaa namaa baasa siniin jedha. Kaameraa yeroo darbe keessatti mucayyooni daa'imni mana isaanii keessatti boqotte madaamii wajjin otoo ishiin hojii hojjettu abbaatti kennanii daa'ima hojii hojjanna waan ta'eef abbaatti kennitoo koottu jetteeni madaamiin gaafa mucayyoon kun achi deebitu bishaanitti kuftee daa'imni bishaan sana keessatti kan ishiin gara bakka bishaan garaatti nammee daa'imni sun hin boqottee turte. Gaafa kana abbaas hojjettu sanallee fuudhan jechuudha. Fuudhanii to'annoo gaafa geessanii marmaraa reeffallee marammaranii akkasuma immoo daa'ima sana bishaanitti eenyu akka gate daa'imni sun akkamitti bishaanitti akka kufte hojjettuu biraa ta'ee maatii biraa ta'ee maaliif araboonni yeroo baay'ee ijoollee isaanii boqotteerti jalaa waa tokko taateerti rukutamte waan ta'e kufteyyuu taanani fidanii sirra kaa'u jechuudha. Yeroo baay'ee daa'ima isaanii irratti qoosaa hin beekan waan ta'eef kanaafiyyuu yeroo dhaqanii to'ii mana isaanii keessaa kaameraa fuudhanii ilaalanii mucayyoon kun hin beekamu otoon haadha kiyyallee hargee yeroo takkaaf otoon itti dubbadhe waan akkasii muudatee jira jettee mucayyoon kun na dhiisuu danda'u mana hidhaatti na galchuu danda'u garuu hana miti kan balleesse jettee otoo dhiphachaa siqiqaatii jirtu akka sanatti kaameraa fuudhamee dhugaa mucayyoo sanaa baasee mucayyoo sun dhugaa ishii mul'atee jechuudha bilisa baatee jirti. Kanaafiyyuu yeroo takka akkuma kaameraa jibbinu kaameraan baay'ee gaariidha keessumaa mana ijoolleen jirtu keessatti ijoollee isaanii yeroo waan tokko balleessanii ofiidhaa hin balleessine ishiitu balleessee jedhanii to'ii waan ishiin hin balleessine tokko isinirra kaa'uutii danda'u yookaas immoo sobanii otoo isin hin rukutin daa'imni tokko gidiraa godhu waan ta'eef nu rukuttellee jechuutii danda'u. Kanarratti kaameraan baay'ee bareedaadha jechuudha. Maatiin achuma fuudhanii kaameraa isaanii ilaalanii
Anyo daa'ima isaaniillee yoo itti lolachuu itti ka'achuun irra jiraatellee itti ka'u malee otoo dhugaa qabdanii dhugaa keessanii isin irratti hin ka'an isiniin jedha kaameraanii. Kanaaf iyyuu bareedaa warri kaameraa isin bira jirullee hojii keessanitti xiyyeeffadhaa, nyaata keessa seera nyaadhadha, ofitti amanamummaa qabaadhadha, sodaatinaadha isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf iyyuu gama kamiin iyyuu of eeggannoo taasisaa isiniin jechuutti barbaada. Yaadan dubbadhe keessatti dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa jecha yaada qabdan koomentii jala kaa'uuti hin dagatinaadha. Amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagannaa turaadha isiniin jedha obboloota koo. Hiriyoota keessan immoo sheer gochuuti hin dagatinaa. Maaliif gaafa duune walii boorra otoo jirruu dhaamsa waliif dabarsuuti wayya waan ta'eef. Kanaaf iyyuu obboloota keessan irrallee balaan akkasii suni bilbila fayyadamaa nyaachaa namoota wajjin haasaanii akka irra hin geenye lubbuu isaanii oolchuudhaaf sheer godhaa isiniin jedha. Yaada qabdan immoo naaf barreessadha isiniin jechuu barbaada. Nagaan tura. Subscribe. Share. Like. And Comment. Thank you for watching. Kenna Jalila.